Ika. Kamu kan kita ini kok. Kim pakai jinni tidis. TikTok kim pakai jinni tidis. TikTok mundur orang main. Kalau syaitan, kalau tidak jinni. Mundur kayaknya orang main. Zomi mereka sahih, saya segala syaihat. Aman tak balik tu bahasa kita. Befekir astagfirullah. Subhanallah. Ya ilmu syaikha. Abang kaya begitu salah kisah. Ati Quran karata, ha? Malah gitu kan? Kaman. Wallahi ne mani bajani bazar kota ni dai da wai juba fa ju ya kana ma fada ni wallahi la Oke, mari ge fadu. Oke, ge fadu. La wanta kan sitti mari ge fadu. Wallahi oromoon tun sobdi malee. Lagi fadu la. Oromoon tun sobdi. Shama harka fuunee hordoftoota biyya kam jirtan jirra jirtu isiniin jecha arras gaa deebinee jirra bannee dhufna. Bannee dhufneef har'allee akkuma fiidiyoo jalqaba agartan kana maali fiidiyoonii daawwattanii jirtanii akka tokko isiniif barsiisee jira. Muciyyoo riskoo jedhamtu sana Somaalee turte natti fakkaatte isii fi dabbaal waan safuu cabsu jechuudha. Waan shamarri tokkorraan eegama. Shamarri Oromoorraa aadaa Oromoo keessatti waan safuu cabsu jechuudha. Waan seera isaan eeggateen dalagaa jirti. Somaaliyaa turte akki jettutti Somaaliyaan ture naan jettee intaloota na baay'ee na hordofane. Somaalee turte Somaaleen achirraa fuutee gara Itoophiyaa ol dabarsite ol ergitee jechuudha. Achi amma gaa biyya teesseeti waan akkanaa hojjechuu deemti yaada qabdi. Garuu biyya teenya keessatti waan akkanaa gonkumaa hin ta'u tahee wantoota seera eeggatu kan fiidiyoon dalagamudha malee akkanumatti waan hin taane gartee miidiyaarra fuudhanii oolchanii tahee garuu intala Oromoo tokkorraa waan akkanaan eeggamu dabbaal qaama dhiqadhu jedhanii isiin immoo uffatuma isiitu guutuu yaaste akkuma agartaa jirtaan qaama dhiqattee kaameraa duratti as baatee kunoo olii gad qofaa jiranii amma sooshaal miidiyaa kanarratti oduma ta'u immoo maal yaaddeeti akkana bultii argadhaa jettee yaadda amma akkatti haala kanaa kanaan hojjechaa bultiin ilmi dhiiraa tokko shamarree kanaa kana kan seera isii eeggattee jechuudha tan safuun cabsine eenyummaa isii kabachuu sanii wanni sirraa barbaachisu akkasi bultii bareedduu akkatti argattu haala kanaa kanaan immoo dhiirri kamuu iyyaalli kamuu jechuudha baalageen kamuyyuu dhala akkanaa kana shamarree akkanaa kana jechuudha fuudhee haadha manaan godhatu isuma dhugaati amma isiin ilmoo qabdi heerumtee hiiktee natti fakkaata garuu maaliif amma ilmoon isiin dhalte sun gaafa guddatte ilmoo isiin deesse sun jechuudha gaafa isiin guddattee bakka geesse yeroo haadha isaa kana haadha isii asirratti agartu miidiyaa irratti yeroo agartu maaltu itti dhaga'ama kan jedhudha. Haadha xiyyaa amma jaa hiriyoota isaati hojjahaatii fi gizee katti safuu cabsite qilleensa irratti waan akkanaa kan hojjettu gaafa itti barte natuma keessaniifuu akkam maaltu dhaga'ama. Isii qofaa miti gaa hedduudha warreen akkanaati muciyyoo hangaatu labuu jedhamtu akka illee ni jirti. Yoo rabbiin jedhee kan irratti dalagnu ta'a irratti dalayna rabbiin nu gargaaru. Akkasiiti gaa warroon hedduun gaa akkuma kunoo wanni ta'e magaalaa Finfinnee keessaa ijoolleen baay'een akka hidhamtee baatanii beektanii tahee immoo biyyuma keessatti ammas tunis ol deebitee yeroo akkana godhattu akkam yakkamtoota garaagarummaan qabu warree gocha wanni dalageerraa immoo kunis ta'eera. Dhaloota kana maal barsiisaa deemti? Maal barsiisaa jirti? Gaarii wanni qilleensa fiidiyoo wanni ol dalagame fiidiyoo kana wanni dalagamu akka namoonni gorsa sirraa fudhatu dhaloonni si boodaan dhufe waan babbareedaa
lafa keessee san akkasirraa fudhatanidha. Kanoo isa kanoo yeroo argan akkam viidiyoo amma hojjechaa jiru viidiyoo kana gaafa ijoolleen itti ol guddataa kutte akkam yaafteetu yaatii jechuudha. Namni jiraa wanni qabaan akkasiiti. Isii immoo rabbiin haqa ceelchu yoo fayyaa qabaatte teemmoo rabbii wajjin mootummaan Itoophiyaallee waan kana irratti hojjetu dirqama isaati. Warreen akkanaa kana Somaaleen isii duraan waraqaan jiraachaa turte Somaalee keessa. Somaaleen erga waan kana agartee mataa irraa haattee akka hin taane tahaa turte fuutee agartee waraqaa irraa fudhattee waraqaa isinichi keessaan jiraachaa jirtu san gara Itoophiyaa fiddee biyya fiddu namoota hedduu gorsitaa akka Kadir Martuudha. Artistii keenya jabaa Kadir Martuu innis hedduu daga gorsaa ture. Hayyamteeti tole jetteeni turte xiqqishu dhaabbattee viidiyoo wanni dalaydee daawwatamuu fidhabde. Warreen jala yaatanii waan akkana dalaydanii isinuu rakkinnu mataa keessanii isinii warra akkatti minciyyoo paagaa baasaa jiru. Viidiyoo qullaa isii yeroo dalaydee viyuun hedduu fuudhamte hedduu daawwatamaaf. Isin galee akkasiiti warreen wanni qabus akkasumatti daawwadhaadha. Warri jala yaatanii taaptaaf giiftiidhaan waan garaagaraatiin isii kattee mataa uwwiftan irraa dhaabbadhaa. Dhiisaa maraachaa jirtan malee wanni karri isin itti oofaa jirtan hin jirtu. Osoo guranii dhugaan ni qajeelamti. Silaa waan akkanaan dalagin waan silaa babbareedaa akka isin hojjettuufu isintu wanni godhaa jira gaa'ee. Akkasiiti gaa haga viidiyoo biraatti gootee deebinutti nagaan naaf turan.